waltajjii marii walitti dhufeenya sabootaa cimsuu Ambootti gaggeeffame irratti yaada dhiyaatee mufii uumeefis obbo Addisuun dhiifama gaafatan. Akka dhuunfaattis ta'e akka gaggeessaa siyaasaatti seenaa qabsoo Oromoos ta'e wareegamtootaa haaluuf miiras ta'e ejjennoo hin qabnu seenessuun kitaabichaa rakkoo akka qabu ibsuufis ture jedhan obbo Addisuun dhimmichi karaa biraan akka hubatames addeessaniiru. Wareegamatti kaffalee haaluudhaaf miti. Kan hin kaasuu barbaade seenessuun akkasitiin dhiyaatan hanqinoota isaan qaban mul'isuu barbaadeetan hariiroo obbolummaa walitti bu'iinsi cunqursaa ajjeechaa gocha sukkanneessaa humni gita bittaa raawwate ummataaf ummata gidduutti akka raawwatame fakkeessanii dhiyeessuun obbolummaa waliin jireenya egereetiif hin fayyadu waan ta'eef kallattii kanaan ilaalamuu qaba karaa jedhuun sana yaada keessa galcheeni an akka nama dhuunfaatti akka paartii keenyaattis wareegama ummatni Oromoo anoolee irratti kaffaleef wareegama ummatni Oromoo calanqoo irratti kaffaleef kabajaa fi ulfina guddaan qaba. Sabboonummaa ummata Oromoos nama kompromaayiz godhu miti. Siidaan wareegamtoota siidaan yaadannoo wareegamtoota anoolee akka ijaaramu kan taasise siidaan yaadannoo wareegamtoota calanqoo akka ijaaramu kan taasise paartii keenya ODPdha. Itti fufinsaan nu biratti seenaan qabsoo Oromoo fi gatii inni baase kabaja guddaa qaba. Dogoggora mudateef dhiifama gaafadha. Rakkoon wal fakkaataa akka hin mudanne irraas baradheera jedhan obbo Addisuun. Sadarkaa kanatti mufii uumuu isaatiin baay'ee gaabbeera. Lapheeraas gaddi natti dhagahameera. Kanaaf namoota natti gaddan uummata Oromoos qajeelummaadhaan dhiifama gaafadha. Oromoonis akka dhiifama naa godhu abdii guddaan qaba. Sababni isaa namni nama uumamaati. Hojii keessatti gocha raawwatuun dubbii keessattis dubbii dubbatuun nama mufachiisuu danda'a. Waa hundaa walitti garuu wanti nama mufachiisee fi wanta akka dogoggoraatti nama aarsisuun dafee akka sirraa'uuf qajeelummaadhaan fudhachuu danda'udha. Kanaafis anis akka hoogganaa qabsoo Oromoo tokkotti akka hoogganaa paartii kanaatti Oromoo marti dhimma kanarratti mufii narratti qabaatee fi dogoggoraan uumeef dogoggora sana ummata Oromoo miidhuudhaaf jedheetu hin taane qajeelummaadhaan hariiroo obbolummaa ummataa cimsuu keessatti seenessuun tokko tokko hanqina qaban argisiisuuf yaalii godhe keessatti dogoggoraan uume ta'uu hubatee dogoggora hojii keessatti uume ta'uu hubatee ummanni koo lapheeraa akka dhiifama naa godhu nan gaafadha. Dhiifama sakkanaa godhu amantaa guddaan qaba.